jidda ya kaloja bile shaketi ya jidda ya kaloja bile totuna raram nanu lachuga Investmentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatu Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatu bara 1953 qarqara Hara Dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e Harri Dambal simbirroota hawwattoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna kumtakko ol lakkoofsisan Hara Dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 olin hojii miidhagina qarqara Hara Dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatu sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatu. Baga guyyaa dubartootaatiin isin gahe Finfinneerraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investmentiif mijooftu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun ummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100,000 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uuraa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borojaa industirii gootoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jirani. Hojii innisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haaromsinuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ayyaana gaarii. Hayyee sagantaan kun walta'iinsaa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faana BC yookaan immoo televezyiinii Faana waliin ta'uudhaan as magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan isiniif qophaa'ee anaa dhufuu baga dhuftanii baga guyyaa kanaan geessan isiniin jenna. Dubartiin waayyuudha, dubartiin beektuudha, keessattuu immoo dubartiin Oromoo hunda caalti jenna. Hunda caalti hoggaan hin jennu namummaadhaanii miti safuu fi aadaa safeeffannaadhaan jennee kanaaf immoo addunyaan maarchi 8 hoggaaniif ijee kabaju nutis sirna maarchi 8 caalu kan addunyaan irraa barachuu danda'u sirna siinqee qabna siinqee dhaadheessina jechuun kaane siinqeen araaraaf siinqeen nagaaf siinqeen jaalalaaf siinqeen tokkummaaf akkasumattis immoo siinqee keenya dagaagsineeti dinagdee keenya ittiin ijaarra. Hawwan siinqee gara waltajjiitti affeerree eebbaan sagantaa keenyaa nuuf saaqan jechuudha. Gaa'ina beeknaa nuuf falcha waaqni nagaan bulle nagaan nu haa oolchu biyya keenya biyya nagaan nu haa godhu biyya nageenyi mamaan qabne nu haa godhu. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu amaan irraa haa qabu xalaafamaan irraa haa qabu fiigaa baraa jalaa nu haa baasu nu jenne waayinaa jedhu laftaa jettu ayyaanni jiddaa jedhu ayyaanni galaana haa jedhu malkaan daadhii haa jettu guddichi xaafoo haa jedhu waaqayyoo nagaan nu haa oolchu ijoollee keenyallee nagaan nu haa godhu gadaan quufaa gabbina. Waan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Sini waa oolchu. Ani wallahi waaqni taaguutu. Sagantaan kun as hoggaanii fi qophaa'u bulchiinsi kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii nutti amanuudhaan wanni dubartiin keessaa hafte hin milkaa'u jedhee waan nu deeggareef ulfaadhaa galatoomaa jennaanii mee yeroo tokko naaf galateeffadhaa.
akkasumattis immoo sirna siinqeedhaa dheessina addunyaatti beeksisneetti yuuniskoo irratti akka galmaa'u goona hoggaaniif jennu gara magaalaa baatutti imalleeti maaloo jennee hoggaa deeggarsa gaafannu lakki nuun hin jenne nu deeggaraniiti inumaa'u sagantaa kana ispoonsara nu ta'anii jiranii mee ulfaadhaa jaan isaaniinillee. Adde Masarat Birhaanuu itti gaafatamtuu dhimma dubartii fi daa'immanii magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii gara waltajjiitti naaffeeraa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Investimentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatu Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatu bara 1953 qarqara Hara Dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e Harri Dambal simbirroota hawwattoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna kumtakko ol lakkoofsisan Hara Dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 olin hojii miidhagina qarqara Hara Dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatu sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatu. Baga guyyaa dubartootaatiin isin gahe Finfinneerraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investimantiif mijooftu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii. Lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun ummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100,000 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uura waa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borujaa industirii goodoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jirani. Hojii innisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haaromsinuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii ayyaana gaarii. Baga geessan baay'ee babbareeddu mee takkaamlee ofii kenname. Tole ayyaanni kun ayyaana milkii ayyaana gaarii nuuf haa ta'u jecha kabajamtuu itti gaafatamtuu waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Aadde Fariyaa asitti dhufanii haasawaa gabaabaa akka nu godhaniif garanatti akka na affeertan kabajaanan isin gaafadha. Kabajamtuu Aadde Saadaa Ismaa'il itti gaafatamtuu ijaarsa paartii kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii. Kabajamtuu Aadde Masarat itti gaafatamtuu dhimma dubartii kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii. Akkasumas kabajamaa Abbaa Langaa kutaa magaalaa Laga Daadii Laga Xaafoo Laga Daadii warra Shaggarirraayis dhuftan seektara dhimma dubartiirraa kabajamtoota haadholii siqqee kutaa magaalaa keenyaa dubartoota seektaroota keenya irratti hooggansa adda addaa irra jirtan aanaa dhuf irra deebi'ee baga guyyaa keenya guyyaa dubartootaa keenya isiniin jechuun barbaada. Nuti dubartiin goota haadha gootaatiis haadha warra gootaatiis bakka hunda keessatti wanni dubartiin keessan jirre gootummaa keessattis yoo fudhanne biyya baraaruu keessatti durirraa eegalee sirnoota garagaraa keessatti wanni dubartiin keessaa hafen jiru. Guyyaan har'aa kun guyyaa gaxaantummaatti balaaleeffannu jajjabina dubartootaatti cimsannu gunjee dubartoonni keenya kallattii sadiin shoora guddaa taphachaa jira akka biyyaatti. Gara diinagdeetiin yoo fudhanne dubartiin teenya eeggattummaa abbaa manaa jalaa baatee if dandeessee daldala xixiqqaarraa eegalee hanga gurguddaatti hojjechuu irratti shoora guddaa taphachaa jirti. Akka biyyaatti akka kutaa magaalaa keenyaattis yoo fudhannu taate maayikiroonis ijaaramtee dhuunfaadhaanis haa ta'u dubartoonni hedduun eeggattummaa abbaa manaa jalaa ba'uudhaaf hojiin isaan hojjechuu jiran hojii fakkeenyummaa guddaa qabu jechuudha. Diinagdeen if dandeeni maxxantummaa abbaa manaa jalaa bahanii
hojjechuun kun ammaas aadaan akkanaa cimee deemuu danda'u qaba jechuudha. Gama biraatiin dubartoonni harki 50 miseensa caffee keessattis ka bakka bu'anii jiran harki 50 dubartoota. Kuni hootaa qofaan osoo hin taane dubartiin hangam takka akka dandeettiin bahaa jiran kan agarsiisu. Paarlamaa biyyaa keessattis harki 50 ol dubartoota. Kana gahee siyaasummaa keessatti dubartiin baachaa jirtu olaanaa ta'uu nama argisiisa. Nuti dubartoonni matoora xiqqaa matoora guddaa sochoosuudha. Wanni hundinuu harka jira. Irra deebi'ee baga geenye jechuun barbaada. Adde Fariyaa Aliyyiidhaa hedduu takka galatoomii jennaani. Bagattiin isin ga'e sagantaan kun mata duree faana sinqee jedhuun isiniif qophaa'ee bagattiin isin ga'e. Investimentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatu. Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatu bara 1953 qarqara hara dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e harri dambal simbirroota hawwatoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna kumtakko ol lakkoofsisan hara dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 olin hojii miidhagina qarqara hara dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatu sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatu. Baga guyyaa dubartootaatiin isin ga'e Finfinneerraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investimentiif mijooftu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun ummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100,000 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uuraa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borojaa industirii goodoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jirani. Hojii innisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haasomsinuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ayyaana gaarii. Kutaan magaalaa bulchiinsa Laga Xaafoo Laga Daadhiidhaa ispoonsara kabajaa ta'uudhaan sagantaa kanaa qopheessaa jira. Akkasumattis magaalaan Baatus haaluma wal fakkaatuun sagantaa kanaa ispoonsara kabajaa ta'uudhaan sirna sinqee nu waliin dhaadheessaa jira. Bagattiin isin ga'e baga waliin geenye. Kanatti aansee suduudaan waloo taliileedhaa gara waltajjiitti affeeruudhaan haati akkamittiin ibsamti barreessitootaan kan joolaallaa itti dhiyaadhaan isiniin jaa. Biyya Baatii Sagalii jedha mata duree walaloo koo. Akka gaara jannataa akka tulluu xiyoonii qe'ee waaqayyo biraa kan hin ginne biyyoonni kan qalbii hawwiin bittu akka arfaasee shaaronii. Sabbanni mudhii isheetii akka sabbata waaqaa faajjimmoo icha isheetii samii qixxaachuu dhaqaa kakuun lubbuuttiin baattu dhugaadha waadaa haqaa. Burqaa lagalmaan namaa buufata jiraattootaa iddoo biyya kam gamaa karaa maraan fagaataa achi ture biyyi koo. Achi ture biyyi koo biyya daangaansaa dhiigaa karrisaa fooniif lafee utubaansaa handhuuraa biyya Baatii Sagalii addunyaa umurii guutuu madda lubbuuf hafuuraa. Isheen akka gogeeti akka haadha makoodii mana ofii isheetis beekti wucoosheef biyya qabdi lubbuutti lubbuu horuuf lubbuu hirtee gaggabdi. Jettee ittantee wixxirfattee miixattee hiixattee ciniinfattee yoo ta'es ta'e jettee lubbuu isheef lubbuu laatte. Tarii ofii ni duuti ta'a
tarii nagaan of kalti ofisheef du'a yaadaa kaaniif lubbuu kenniti jireenya haaraa kennuuf ofii du'atti xatti. Haati koo biyyi koo haati koo biyyi koo harkishee hin qallatiin gombisaan isheen hir'atiin sabbanni isheen hiikkatiin kan isheerraa dhufe hundi biyyummaa ishee waakkatiin galatoomaa. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaa kanneen mana keessan teessanii guyyaa keenya guyyaa dubartootaa nu wajjin kabajaatiin jirtan irra deebuudhaan baga ittiin isin geessin hin jenna. Askap baga guyyaa irraa geessanuu ni keessanuu kottaa olii irra ganna. Birroolatoya birranga shanii gadi baatee magaallee. Birroolatoya birraa shanii gadi baatee magaallee. Birroolatoya birranga shanii gadi baatee magaallee. Birroolatooni dakootu karanga salaalee. Sulultaa keessi boongoor gabaadha. Jaalallee kee konnaa maraachee. Ina fiingottanoo sineegaa. Koka caalee shagee salaalee. Raaganii kee kanoo nda caalee. Jaalalli kee anaa kultiidha. Koma gaalee durbee sirtiidha. Yaa birraa shanii gadi baatee magaallee. Birroolatoya birraa shanii gadi baatee magaallee. Askap Sokibbo askap Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi televezyiinii Faanaa waliin ta'uudhaan kan as magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaaditti isiniif qophaa'ee isiniif dhiyaachaa jiru. Kanneen mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtanii fi akkasumattis nu waliin dhiichisaa bashannanaa barachaa shaashambaa jecha as Lagaxaafootti galma guddaa kana keessatti argamtan jechuudha. Irra deebiidhaan bagattiin isin gee ayyaana gaariin isiniif hawwaa. Kanatti aansuudhaan sududaan filmii guyyaa kana ilaalchisuudhaan isiniif qopheessineetu jira. Daawwattanii isinis dhaadheessanii walumaan taanee sirna keenya kana addunyaaf dhaadheessinee bara baraan guyyaa Siinqee addunyaa jennee kabajna jechuudha. Investimentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatu. Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatu bara 1953 qarqara hara dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e harri dambal simbirroota hawwatoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna kumtakko ol lakkoofsisan hara dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 olin hojii miidhagina qarqara hara dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatu sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatu. Baga guyyaa dubartootaatiin isin gahe Finfinneerraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investimentiif mijooftu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhi.
lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun ummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100,000 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uura waa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borojaa industirii gootoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jirani. Hojii innisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabajaa addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isiin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haasofsiisuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ayyaana gaarii. Sirni siinqee tooftaawwan uummanni keenya wal dhabdee ittiin furu keessaa tokko. Keessattuu gaafa mirgi dubartii sarbamuu sirna kanaan dhimma bahu. Nutis guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuun gara magaalaa baatutti imallee sirna siinqee keessaa itti adeemsisa jedhamuu fi gaafa ilmi haadha dhaanu raawwatamu irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Horii takkattii naa kenni jedhee si gaafadhee jira. Maaliif naan kenni? Si kenne duruu intalallee si fuudha. Duruu si tamaarsisee si ficcisiisa. Siin kenni. Dhimma qabaa naa kenni. Horii takkatti horii kun horii hattuunlee fudhatteen badaa horii naa kenni. Maa amma qaciiseen du'in kakara sii kennee homaa naan goota. Naa kenni horii naa kenni horii. Yoomi horiin kakke yoomin na fayyatan. Walachi nurraa. Maaltu galee jaartii tana maaltu dhaye maal taate? Maali? Maaltu si dhaye maali? Maal taate? Maaltu si dhaye? Ilma si dhaye? Isaa goona. Jaartii ilmi dhaane. Shaallaa buunaa jechaa deemu. Shaallaa bu'aa dhageettee oduu si geettee angurraaf du'aa dhageettee oduu si geettee. Obbaa ijaarraafa maaltu sin dhibe maal rakkata maaltu gale maaltu sin dhibe ilma na dhaane tole ilma na dhaane na kuffise tole ba'ee badaara tole ilmi eega haadha dhaane dhaabadhu shaallaa bu'a jedheeti ba'ee badaara waan akkanaara qeetti teleelfattee si didemo atta shaalla jettee baatee deemta uumeen hanbaaqee jirti shaalla jettee maa deemte nyaanna faana baate ganyaa kiyya gurmuu kiyya siinqee kiyya arginaani shaallaa bu'a jedhee deeme qataa jira taafteellee jedhee isaaf deemaa jira. Jaarsoliinis ani afoo sii bu'ee jechuun deebisan. Buutu ani shaallaan utaan buutu awwaayyuun afoo si dhaabadhe. Natti gorisii argaa jedheet naadachay. Ilmi haadha dhaalee nan bitamtee baate janni afoo si dhufe amma janna afoo na dhufe shaalla jedhee bahe ilma kiyya janna afoo na dhufe kana maalaa jennure isiniin gaadheeti na buuttanii isinii haa buutu waadhe maarre ka jennuun tole shaallaan bu'ini asittuu si qabadha ka jedhani janna afoo na bahe irra lifu isuman naa qaxxaa isuman naa danda'a itti gorani gorreen kunini ka shaallaa duudaaru itti see jira na goraa jeenatu kadhate eeganatti gorani hin eebbisa dhuga bulaa ulfaadhaa guddadhaa tibbaan ta'e keessan gaafuu tibbaawa ulfaadhaa waan jettan hin dhabina amma dhaddachannaa deebi. Hawwan siinqee gara dhaddachaatti imalu. Nyaatu bineensi tuntaatu malee hir'aasu malee. Itti muramte
ilmatu haadha dhaadhee muramte ganyaan shaallaaf bahee muramte waayyuun afoo bahee muramte uumee muramte ilmi haadhan dhaanuu muramte ilma haadha dhaane amma sii arga jettee deebifteertaa muramte eega deebifte ilma san uumee guutiitti fuudh. Kotta. Marre maal jedhe murtichi? Murtichi? Amma eega dachaafte ilma san guutee uumee guutiiti afoo fuudhi jedhee jira isiinaan jedhe. Marre kamaal godhule? Kotta. Isa kaa amma horii itti geesseeti horii itti muramte as jirtii muramte ammallee as jirtii muramte amma lafa naa ga'iiti rifanee tana qabadhuuti taa'i ilma kana soqee fuudhaa jettee kadhattaa muramte. Kadhachoon kanumaa muramte amma ilmi harka kiyya jira jedhanii amma ati lafa naa ga'ii diqqoo isii haga hambii isa fuudhu. Haattiin tuqamtuu muramte ulmaan tuqamtuu muramte ulfaanin dhaanamtuu muramte kaleessa kaayamteertii muramte adhallee hin qaabattaa muramte hin kaayattaa muramte qabeenna keetii muramte qabeenna kee kawaanni kaleessii kennee muramte uumee muramte amma itti geeffattaa muramte. Maali eega ilmi dhaane hoo cadhiftee taa'aartii laalaan jirtu akka cadhifteen teenne iyyuun keessan biyyaan ga'uun keessani ganyaan akkana ba'uun waan guddaa fi ani gungumee amma ilmi abbaa ilmi haadhan dhaanu kun ja'a sagal baattee ilmi haati dhaanamtu ani gungum ta dhaanamtuu miti ani gungum ta kabajaati ani gungum ilmi lafa jirutti dhagaata ani gungum ilmi lafa jirutti barata ani gungum haati kabajaa qabdi ani gungum abbaan kabajaa qaba. Afoo keessanitti kufaa achirratti dhinuu dhiiftanii ganyaanan fallaafo nuu dhiiftanii fi haadha dhaanuun jilbaa miti gurbaan jilba badee jilba dabsee nuu dhiiftanii kottu ilmi sun kottu kofi gadi kofi qabii kaasi dubartiin nuu kaasa jedhiin. Lafa badde argine ayyaa maal haa jennu ree? Maarre ati dhufe waaqa dhufee waaqa dhufaa jedhe. Tole. Naa argani. Tole. Naa argamte. Tole. Eeguma naa argani. Tole. Haganarra. Tole. Maal godhaa hin dhiisaa anqaraa haati gingilchaa kataa'ee abbaan naa arge. Tole. Hin dhiisaa mucaan illee dhiita ta'a miti dhiifa ta'a. Hin dhiisaa marga afaan kaayaa fi eebbisee eebbaan. Haa horu haa hoffolu jedhee marga afaan kaayaa. Eega korma marga afaan kaayaa mucaa ol qabanii muramte mucaan daadhii dhiyeeffataa muramte agasii amma kormillee qabaa taa'aaree. Innillee ciisa taa'aaree isa ol qaban ganyaan itti eleelfadhu waaqasii amma maarre kana jechuun dhuga amma na dhuftee ilma kiyya waliin ta ilmaallee na dhaan aartii yoo maawwanni ta ilmaallee asa bira yaa ciiftu waa isinillee waa argitu kabajjatu badee haa nama lama ta'ii naa ciisan ta ilmaasa wajjin mucaa ol qabadhaati amma muramtee as jirtii muramte isiillee garaan diqqoo itti komiina qaba jetteetti hawoonni mataa aartii muramte fulaase mucattisan amma kunooti isiinillee dhuftee muramte dhugaa qabdaa aayyayee ansi akkee naa dhiise yoo inni jedhe sii dhiise jechoon isii achii dhuftii muramte sun uumee hambiitti buluu muramte si caqafne gurbaa. Aayya naa dhiisi si akkee. Haatiinis rabbiin si haa dhiisu ansi dhiisee jedhuun haati warraas dhiifama gaafatti. Aayya si akkee naa dhiisi. Na yakkite namiitte ilma kiyya waliin na tumte yoo ilmi kiyya ba'u na qushte nan qushtu sin qushu ittiin deebitu sittin deebi'u na reebbatta buna naa dhaabda luka naa dhiqxa itti naa ilaalifadha ol naa qaba ol qaba ol qaba jigaati ol qaba ol qabani biyya ol qabani kaala ilaalifadha jigaa jedhanii eebbisuun
qorma fidee deebisaniif. Achiin booda jaarsoliin biyyaa murtiin tawaayyuuti tan ilmaan sikoomandooti kan ilmaan oromtichaati jedhuun xumuru. Ilmi akkana jedhe akka Oromoo keessatti nu keessatti hin argamne. Ilmi haadhaan akkas jedhe, ilmi abbaan akkas jedhe nu keessatti akka hin argamne. Safu. Gurbaan kun gurbaa nagaa ture gungumee. Adda waan tana ta'eef hin beekne gungumee. Haga ga'e nu dhibeellee hin beeku gungumee. Gurbaan tokko isa afoo dhalate akkanatti jaartii sana rakkiseeti. Deegee bade. Namni haadha gabe duubni isaa hin badaa. Hin miidhamaa. Mucaa kana dhumarraa isarraa haa cittuu. Waaqni haa qajeelchuu. Siinqeen aadaan siinqee akka naannoo kanatti illee akka Oromootitti illee siinqeen gaafa haati miidhamte. Gaafa qanafaan miidhame. Qanafaaf isaantu ba'a. Adabbi akka amma arginuu kanaan geessanii. Gaafa janni bahee wallole, gaafa gosaan wallole, gaafa awlaa wallole, gaafa sabaanuu ol qoodee wallole, siinqeen jidduu seente ulfinna guddaa qabdi addaan dhaabataa gungumee. Ulfinni siinqee adda uume nuu deebi'e kana nurraa bulchuu. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwattanitti dookumantarii isiniif midhaaksine keessatti waa hedduu akka irraa hubattan abdii guddaadha qaba. Sagantaa kana hoggaan fi qopheessinu gara bulchiinsa magaalaa Baatuutti imaluudhaan gandi amma keessatti argamnu kuni ganda Garbii Wiidanaa jedhama. Achi keessatti hawwan siinqee rakkoo haadha tokko irratti qunname walitti bobba'uudhaan rakkoo san falatanii furatanii mala aadaatiin araaraa fi nagaa busanii jiranii. Kanarraa immoo addunyaan waa hedduu barata jenneeti abdannaa. Kana babal'ifachuu qabna. Sagantaa kana hoggaan fi qopheessinu bulchiinsi magaalaa Baatuu haala addaatiin nu deeggaree jira. Kana qindeessuu keessatti sagantaa kana ispoonsara ta'uu keessatti nu cinaa dhaabbatee jira. Galatooma ulfaadhaadha jenna. Investimentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatuu. Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatuu bara 1953 qarqara Hara Dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e Harri Dambal simbirroota hawwattoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna kumtakko ol lakkoofsisan Hara Dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 oliin hojii miidhagina qarqara Hara Dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatuu sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatuu. Baga guyyaa dubartootaatiin isin gahe Finfinneerraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investimantiif mijooftu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun uummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100,000 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uura waa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borojaa industirii goodoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jiranii. Hojii inisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haaromsinuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ayyaana gaarii. Fiilmii kanarraa maal barattanii? Fuulduraaf immoo akkamittiin fayyadamuu qabna? Tokkoon tokko keenyarraa maaltu eeggama waanjoo kanarraa namoota 3 tokkorraa yaada gaggabaabsaatiinaaf kanna namoota 3f carraan kanna. Sirna hadhaa ayyaana dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan aadaa siinqee kennaa babal'ifannee gabbifannee
sadarkaa olaanaatti sadarkaa yuuniskootti galmeessiisna jettanii sagantaa kana jalqabuu keessaniin hundaa ol hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Aadaan siinqee kun sirriitti bareechitanii hedduu akka inni fudhatama argatu taasiftanii sadarkaa addunyaatti beekumtii akka inni argatu taasisuu keessatti gaheen isin qabdan guddaadha. Hundaa ol waan barbaachisaa ta'e hundaan ammoo waan barbaachisaa ta'e hundaan isin deeggaruudhaaf isin cinaa jirra. Hedduu galatoomaa jedhumaaf. Galatoomii dhugaa dubbachuuf akka kutaa magaalaa keenyaatti sagantaan akkanaa kun nu biratti qophaa'uudhaaf gammachuu daangaa hin qabne qabna. Ulfaadhaa isinin jechuun barbaada durarratti. Inni lammaffaa aadaan Oromoon qabdu osoo jaarraa 21 osoo hin ta'in jaarraa 14 13 keessatti sirni gadaa Oromoon qabdu kanarraa addunyaan akka waliigalaatti itti fayyadamaa turte qaroominni Oromoo kaleessuma jaarraa 11 fi 14 13 keessattuu maal akka qabnu kun nuuf qabeenya guddaadha. Bagaan Oromoo ta'e jechuun barbaada. Lammaffaa sirni gadaa dubartiif iddoo akkam akka qabu. Yeroo hedduu namoonni an Oromoo takkaa ifiin jiru amma sirna gadaa hangana fakkaatu keessatti kabajaan dubartiif qabamu maal akka ta'e waa hedduurraa barannee jirra fiilmii ati dhiyeessiterra. Kanaaf warqiin nuti harkaa qabnu sirni siqqee kuni akka dubartootaatti abbootiin gadaa keenya Oromoo kutaa Oromiyaa keessa jiru irratti hojjetame. Nus dubartoonni waan deeggaruu qabnu cinaa dhaabbanne sirni sinqee kun nu dhaadheeffamee nu deebi'ee UNESCO irratti illee nu galmaa'uu qabaan jedhu dubartoonni keenya. Baay'een jaaladhe aadaa kana. Atilleen akka aadde Hararishee dubartii jabduudha. Sagantaa kana qabattee dubartoota kutaa adda addaa irratti illee hojii kana hojjechuun kee fuula duraas cinaa jirra. Garuu aadaan kun nu deebi'ee sirna kalee isaatti irraa fudhannee kara fuula duraatti deemuu qabnaa kajuun qabaa. Baga dubartii taanee baay'ee natti tolee galatooma. Baay'een gammade gammachuu kiyyaa daangaan qabu akka laga xaafoo laga daatitti jechaadha. Nu biratti xinnoo laafadha. Haati siinqee jechaan deemnee waggaa barannu nageenya jechaadha, nageenya buufti jechaadha, nagaa balabsiti jechaadha, haadha siinqee jechaan. Kuni asirraa arga waggaan argu kana baay'een itti gammade. Baga gammadaniin jedha. Ulfaadhaan isiniin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen mana keessan teessanii sagantaa kana karaa TV faanaatiin daawwachaatiin jirtan. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi faana waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Sagantaa kana hoggaan fi qopheessinu bulchiinsi magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhii akkasumattis immoo magaalaan Baatuudhaan nu waliin ta'ee nu cinaa dhaabbatee ayyaana dubartoota kana nu wajjin kabajaati jira. Ulfaadhaa galatoomaan jaanii. Dubartiin akka biiftuuti. Barii baatee ifa hirti. Bareedina bifa isheetiin jireenya addunyaa kuulti. Iji uumama lafarraa yennaa ishee arge ifaa. Hoo'a isheen dacheef biiftuun hundatu nyaatee quufaa. Dubartiin akka dacheeti. Dugdi ishee waa mara baata. Ba'aan ishee tulluu yoo qixxaate akka dachee faaya gooti. Rakkoon ishee yoo boolla qote ittiin ba'uuf funyoo footi. Isheen akka mixiiti. Bona kuustee ganna nyaatti. Manni isheen urgaa'a. Bakkeenis isheen tola. Dubartiin kaameettiidha. Biyyis harka isheen oola. Dubartiin akka feerrooti. Dubartiin akka feerrooti. Cimtuu keessi sibiilaa. Dubartiin akka feerrooti. Cimtuu keessi sibiilaa. Waan isheen keessa ooltu mee tolchaatii ilaalaa. Haamtee, tuultee, dhooftee, daaktee, bukeessitee, tolchitee, mi'eessitee, miiccitee, urgeessitee, hartee, qulqulleessitee waa hunda mijeessiti, jireenya mi'eessiti. Kuni na dhiben jettu
barattee barreessiti bulchitee gaggeessiti jiruuf nu si'eessiti dubartiin haadha beekaati dubartiin haadha gootaati galatooma. Hayyeka ammas irra deebuudhaan baga ittiin isin ga'een isiniin ja'a sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi FBC waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru kanatti aansuudhaan wellee takkaan immoo Shihaif Janneeti gara sagantaa keenya maayyiitti deemna jechuudha. Abichula galaga tokerra marmarini abichula galaga tokerra marmarini achitu fayyanaga orensi waranine Atinam tu aninamu galababu pembeles Atinam tu aninamu galababu pembeles Ansiyada dina yadu mulachu garaja bes Abichula galaga tokerra marmarini achitu bayanaga korensi waranire Abichuga, 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 abichuga. Abarrash Asaffaadha haadha atleet Taamiraat Tolaa jechuun atleetii keenya cimaa addunyaa irratti maqaa biyya keenya maqaa naannoo keenya maqaa naannoo itti dhalate hunda kan kaase waan ta'eef haadha isaa arraan tana beekamtii kannina waltajjii kana irratti galatooma ulfaadhaa galatoomaadhaa nu waliin turtanii sagantaa kana waan midhaagsitaniif an qopheessituun sagantaa kana Harar ishee tarrafaafaa jinaan jaanii magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ammoo sponsora kabajaa sagantaa kanaa ture akkasumattis immoo bulchiinsi magaalaa Baatuudha sponsora kabajaa sagantaa kanaati dhaabbileen garaagaraa ammoo hoggaanii fi sagantaa kanaa qopheessinu karaa adda addaatiin nu cinaa dhaabbataniiru bulchiinsa magaalaa Baatu magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii akkanatti na midhaagsitee halkan guutuu teessee uffata kanaan kan na faayistee immoo Faares Design kennaa haadha gootaaf immoo kennaa kana kan nuuf qopheessite haadha caayaati mana uffata aadaa haadha caayaa nu waliin ta'ee immoo akkanatti akka bashannanu kan nu gargaaran baandii shanan gadaaf haamileen itti xiqqaata. Akkuma waliigalaatti immoo hawaasa jaalalaa hawaasa nagayaa isiniif galata guddaadhaan isiniif qabu. Hundi keessanuu galatoomaa akkuma waliigalaattuu sagantaan keenya akkanumaan raawwatee jira warra baranaa kan bara eegaree isiniin jenna ulfaadha. Investimentii fi jireenyaaf mijooftu magaalaa Baatu. Finfinneerraa kiiloomeetira 163 fagaachuun daandii hawaasaa fi naannoo kibbaa deemsu irratti kan argamtu magaalaan Baatu bara 1953 qarqara Hara Dambalitti hundoofte. Simboo magaalattii kan ta'e Harri Dambal simbirroota hawwatoota hangosoota garaagaraa 200 ol ta'an of keessatti kan qabu yoo ta'u qurxummiiwwan nyaataaf oolan 8 hammatee jira. Hawwattoota turizimii kan ta'an odolaawwan 5 manneen amantaa ganna 100 ol lakkoofsisan Hara Dambal irratti jiraatu. Turizimii fi magariisummaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennu birrii miliyoona 70 oliin hojii miidhagina qarqara Hara Dambal hojjechiisaniiru. Iddoowwan balfa itti gatamaa tures qulqulleessuun madda galii dargaggootaa fi dubartootaaf oolchaniiru. Magaalaa Baatu sagantaa kana sponsora kabaja addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'e jecha badhaatu sulula qinxaamaa wal haa misoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Bulchiinsa magaalaa Baatu.
Baga guyyaa dubartootaatiin isiin gahe Finfinnee irraa gara bahaa kaabaatti kiiloomeetira 21 qofa imallaan magaalaa jireenyaa fi investimantiif mijooftuu argattu. Magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Lafa hektaara 10,000 ol irratti bal'ifachuun ummata jijjiiramaaf tattaaffatu gootummaan beekamu 100 ol jaalalaa fi wal kabajuun keessatti jiraatu. Barnoonni bu'uura waa maraati jecha mana barumsaa bu'uuraa Borojaa industirii goodoo haaraa 3 hojii fayyaa keessattis tajaajila OR haala addaatiin eegalanii jirani. Hojii innisheeshiniidis adda durummaan tattaaffatu. Nageenya amansiisaa haala qilleensaa mijaawaa fi handhuura biyyattiif dhiyaachuun ishii filatamtuu ishii taasisa. Sagantaa kana ispoonsara kabajaa addaa ta'uun baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isiin ga'e jecha imala milkaa'inaa badhaadhinaatiif waliin haasomsinuun dhaamsa isaaniiti. Kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ayyaana gaarii. Yaa jidda yaa